Oye, Rofe. माली रहनी मालता थे आपको माली रहनी मालता थे लेकिन इतना वो नमस्ते नमस्ते कभी तो कुछ नमस्ते करती नमस्ते जी ना मैं तो ठीक है ना मोनो मना जी था Chani sih narati. Mandi saja tak? Lah, zaman ini nama kerja itu kotor. Ayah lepas para, lu bukan boleh kan? Bola, nama jeda. Ati gana macam orang apa tu mungkin? Apa mungkin ya ada kasih ada. Nama jeda. Sama ni tak ko? Mat, chani sih narati. Jangan narati. Berapa? Yo nunggu terus teh, mama mesti. Enak je kan? Nama Jesa. Kenapa kita kena debat emo? Ya wakil. Yang raja kami tak malah kasih debat. Nama Jesa. Makawa kiyuti. Kenapa kita kena debat? Ama manjat dewi. Sila nama Jesa aja deh. Nyata si Keno dulu. Nyata malah. Ini mana mau daftar enggak ada? Enggak ada. Ini mana jeda lah, berarti kan? Itu tetap kau dah jeda aja. Kenapa? Amma sari kisran deh.
Yooka nyaata si kennu. Nyaata maaliin nyaadar? Barra jallis. Obii namiti. Deemta deebi. Deebi. Deemta. Imboot. Abba. Namana jesse gidi kaachaa jira. Ini mana jiya tamu jangan mencari kana. Masa tani yo. Akasin dehna oli lolina malas. Lola Waaqayyoon jaalatu. Buna gafarna. Mas kadin go. Waaqayyoon saya bis. Waaqayyoon saya bis. Eshi bollu seenati oli mari'annami. Kot. Akkana. Kota ijoollee ko. Akkasitti naariin ishii gaarii nuti dhugaa. Ol seenaa. Abba ta'a. Akkasitti. Ol darba. Egaa Waaqayyoon nan jaalatu. Abba namitti kana ini mana jeeta namitti kana dhiisu waan fedhe yoo ta'e jiru. Oi maal taatee mucaa koo maal ta'e mucaan? Abba mee naa gorsa kanan dura amala akkasii hin qabu eecha akka fiden beeku. Ilaa mucaa koo akkasin ta'e namaan waliin loliin Waaqayyo nan ajjeesan jedhin namni Waaqayyo abboommi isaa keessatti hin ajjeesinaa jira. Kanaaf nama hin ajjeesin. Waaqayyo immoo jaalala inni nu kaffale san nu araarsuuf jedhee kara biyya lafaa kan dhufe sana yaadadhu. Jaalala Kiristoos irraa gargar maaltu na baase jedhee qulqullichi Phaawulos. Ganaaf jaalala Kiristoos irraa eenyu si baase? Waaqayyoon abbaa dhiifamaa. Kanaaf ati yoo mucaa kanaaf dhiifama godhu Waaqayyos dhiifama siif laata. Ati mee ati akkamittiin cubbuu kee kana osoo hin ilaalin namaan wal lola jetta. Namaan akkamittiin nama nan ajjeesa jetta. Cubbuun kee sirratti baay'ateeyyuu ati kadhannaan sooma amma waqtiin irra jiru soomadha. Sagadaadha. Waqtii Waaqayyo waliin haasofnu. Kanaaf yeroo ammaa kana Waaqayyoon kadhachuu qabda. Nama si balleessirreen jedha Waaqayyo. Nama si balleessirreen dhiifama gaafadhu jedha. Nama si balleessirreen dhiifama gaafadhu. Kanaaf yeroo hundaa yaada keenya yookaan immoo abbaa irree nutti fakkaata. Waaqayyo garuu humnaarraa akkatti of qabne kanaan nurraa fudhuu danda'a. Humna kana nurraa fudhachuu danda'a. Boru waan taanu beeknu beenuti. Kanaaf akkasin ta'in ilma koo. Akkasin ta'in mucaa koo. Egaa ijoollee koo akkasin ta'ina yeroo hunda Waaqayyo kan jibbu keessaa nama ajjeesuu walii keenya wal lolu maaliif egaa nuti walii keenya hin jaalanne akkamittiin Waaqayyoon jaalanne akkamittiin Waaqayyoon jaalanname kanaaf soomiin keenyas bu'aa dhabeessa ta'a yoo nu walii keenya hin jaalanne yoo namaan wal lolle soomiin keenya yaaduma soomna jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu nama jaalachuu qaba. Akkasumas immoo nama balleessine qofa osoo hin taane nama nu balleesses dhiifama gaafachuu qaba. Eeshi nama nu balleesses obboleessi keenya tarii balleessuu danda'a. Kanaaf immoo ati amma daqnee walitti sin araarsa. Maaliif jennaan Waaqayyo araara jaalata. Waaqayyo abbaa dhiifama akka nuuf godhu jechuudha. Eeshi amma immoo obboleetti yookaan immoo amma immoo haadha manaa kee dhiifama gaafadhu keeti. Maaliif jennaan sinirraan ni gamu. Waaqayyo abbaa dhiifamaatiin keeti dhiifama gaafadhu. Dhiifama gaafadhu. Goosh. Waaqayyoon sin eebbisu. Eebbifama. Egaa Waaqayyoon sin eebbisu. Eebbifama. Egaa amma obboleessa keenya wal lolan sana waliin deemnee walitti araarsina jechuudha. Maaliif Waaqayyo araara jaalata? Eeshi Waaqayyo wal loluu keenya hin jaalatu. Araara waan jaalatuuf Waaqayyo abbaa jaalalaati waan ta'eef abbaa araara gatiteef kaanitoo obboleessa keenya bira dhaqnee walitti araarsina. Eeshi kai obboleessa koo. Kai kootu si araarsina walitti.